Tolee, nagaanii fi araarri waaqayyoo bulaa fi mana jirtanitti isiniif haa baay'atu. Obboloota koo jaallatamoo fi kabajamoo waldaa Yesuus hundaa danda'a jalatti argamtan biyya alaaf biyya keessaa kan jirtan akkam jirtu nagaa keessanii. Ana obboleettiin keessan bulaaf mana jiru keessatti nagaa guutuuf irraa afaan qaba. Gooftaa inni madda nagaa keenyaa ta'e inni nu eegee inni nu gargaare galataa fi ulfina guddaa haa argatu. Baga eegamtanii gargaaramtanii guyyaa har'aa kana geessan isiniin jechuun jaalladha. Gooftaa inni nu eege inni nagaatti nu gargaaree nu gaggeessee guyyaa har'aa kana nuuf laate maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Obboloonni keenya torban kana keessa nu tajaajilaa turtan waaqayyo gooftaan baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Ayyaanni waaqayyoo isiniif haa baay'atu eebbifama. Darbaa deema hin qabaminaan isiniin jedha. Kanatti aansuudhaan baga yaadannoo dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan bara 2016 yookiis immoo bara 2024tiin isiniin ga'e jechuun jaalladha. Egaa obboloota koo akka biyya alaa yookiin lakkoofsa Awurooppaatti torban guuteera erga kabajame ayyaanni kuni akka biyya keenya Itoophiyaatti immoo guyyaa har'aa kana kabajama. Haa ta'u iyyuu malee nuti waggaa keessatti yeroo tokko yaadannoo utuu hin taane dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos daqiiqaa fi seekondii keessatti irraanfachuu hin dandeenyu. Sababni isaa gochi kuni seenaan kun seenaa dagatamuu hin qabnedha. Yeroo hundumayyuu misiraachoodha dubbiin kun nu biratti. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Yeroo hundumayyuu waaqayyo ulfina isaa gatee gooftaa Yesuus Kiristoos nuuf jedhee akka inni dhufee dhalate cubbuu nuti qabnu nurraa urgufuudhaaf bittaa seexanaa jalaa gabrummaa jalaa nu baasuudhaaf ulfina isaa gatee akka inni foon uffatee nuuf mul'ate yeroo hunduma qalbii keenya keessaa qabnaa, yeroo hunduma yaadannaa, yeroo hunda dubbannas. Biyyi lafaa garuu guyyaa har'aa kana nyaatan dhugaatiidhaan uffata haaraa uffachuudhaan dabarsuu danda'a. Inni kuni garuu gooftaa Yesuus Kiristoos dhalachuu isaa yaadachuu otoo hin taane garaa ofii ayyaana godhachuudha guyyaan kun. Maqaan gooftaa keenyaa kan eebbifame haa ta'u. Nuti garuu hafuura waaqayyootiin guyyaa har'aa kana yaadanna. Maqaan gooftaa keenyaa kan eebbifame haa ta'u. Sa'aatii ammaa kana immoo ani dubbii sagalee waaqayyoo bifa oduutiin qabadhee isiniif dhiyaadhe. Amma hafuurri waaqayyoo na gargaaree itti deemnee wajjumaan laalla. Maqaan gooftaa keenyaa kan eebbifame haa ta'u. Hangafoota oduu waaqayyoo jalqabatti lafa kanaa fi bantii samii yeroo inni uumetti utuu hin uuminiin dura ergamoonni 1000tti lakkaa'aman waaqayyoof sagadaa turani. Yeroo sana seexanni ergamoota keessaa isa hangafaa fi isa jalqabaa ta'uudhaan waaqayyoon tajaajilaa ture. Seexanni garuu amalli isaa of tuulummaadhaan guutamaa waan ta'eef aangoo qabuun olitti iddoo waaqayyoo fudhachuudhaaf waaqayyoo irratti fincila bane. Waaqayyoos immoo ulfina isaa eenyumaaf iyyuu dabarsee laachuu waan hin barbaanneef waaqayyo waaqa hinaafaa ulfina isaa eenyumaafuu dabarsee hin kennine waan ta'eef seexana aangoo isaarraa fuudhee gadi isa darbate. Bara baraan dhiifamni akka isaaf hin taanetti samaa irraa gadi isa darbatee ulfina duraan qaburraa gadi isa buuse. Seexannis akka waaqayyo dhiifama isaaf hin goone yeroo arge gara biyya lafaa kanarratti yeroo dhufe wanta samii keessatti ta'u harka 3 keessaa harka 1 fudhatee gadi bu'e jedha sagaleen waaqayyoo. Waaqayyoo yeroo uumama hundumaa uumee nama yeroo uumetti aboo namaa jala galchuudhaan gooftummaa hundumaa namaaf kennuudhaan waaqayyoo fi gaditti aangoo hundumaa dhala namaatti dabarsee kennuudhaan aboo isaanii jalatti bitamanii akka jiraatan godhe. Addaamii fi Hewaan yeroo jalqaba uumamanitti waaqayyo hojii isaanitti kenne. Hojiin kunis uumama hundumaa warra achi keessa jiran lafa kana qilleessa kana hundumarratti aboo isaaniif kennuudhaan akka bitan, akka aboo irratti qabaatan, gooftummaa akka irratti qabaatan, akka isaan immoo kunuunsan, akka isaan tottolchan, Eden Gannat keessa akka jiraatan waaqayyoo achi keessa isaan kaa'e. Addaamii fi Hewaanis utuma achi keessa jiraatanuu hojii waaqayyo isaanitti kennes otuma hojjetanuu ergama waaqayyo isaanitti kennes otuma raawwatanuu guyyaa tokko ilmi badiisaa inni samaa irraa gad darbatame inni dubbii waaqayyoo haqaaquu fi jal'isuu bare suni inni waaqayyoof finciluu bare suni amma immoo dubbii sobaa tokkoo fi gowwoomsa hamaa ilmoo namaa badiisatti galchuu qabatee gara Hewaan dhufe. Jalqabatti waaqayyoo Addaamii fi Hewaanitti aboo kana kennee ture. Isaan irra immoo itti gaafatamummaa uumama hundumaa isaanitti kennee ture. Sababni kufaatii kanaas Addaam mataa isaatiidha. Sababni isaas waaqayyoo yeroo jalqabaa achi keessa isaan ol kaa'ee mataa godhee kan inni achi keessa kaa'ee Addaamidha.
haadha manaa isaa dabalatee uumama hundumaa dabalatee addaan mataa ta'e akka inni bulchu isaan hundumarrattis gooftummaa akka inni qabaatu akka isaan hin banne seexanni kufee lafa kanarra waan jiruuf akka inni dhufee dhaloota kana akka inni dhufee uumama kana akka inni dhufee hawaa kana hin jeeqne Waaqayyo Addaamitti dabarsee aboo kenne. Addaamis garuu aboo isaa irraanfachuudhaan Hewaanin kophaatti gatee biraa deeme. Seexanni ilmi badiisaa sun immoo Hewaanin laphee ishii waan argeef gara ishee dhufee haxxummaa fi gowwoomsoo isaatiin ishee kuffise. Innis yeroo jalqabaatiif gowwoomsadhaan abboommi Waaqayyoo irraa dhala namaa kaachise. Innis akkasittiin jedhe, Waaqayyo dhugumaa muka iddoo kana jiru hin nyaatinaa isiniin jedhee ittiin jechuudhaan haxxummaadhaan gaafate. Isheenis haxxummaa seexana kanaa waan hin bariniif akkas jettee deebisteefi, nuti isaan kana irraa hin nyaanna, garuu isa kana hin nyaatinaa jedhee Waaqayyo nu abboomeera. Kana yoo nyaattan garuu hin duutu nuun jedhee jechuudhaan iccitii Waaqayyo isaanitti himee dabarsitee ilma badiisaa sanatti himte. Seexannis kaayyoon isaa Hewaanin kuffisuu fi iccitii itti himame baruu waan ta'eef akkasittiin jechuudhaan yeroo jalqabaatiif dubbii Waaqayyoo haqaaquu jalqabe. Innis akkasittiin jedhe, yoo nyaattan hin duutan ittiin jechuudhaan afaan isaarraa baasee dhalli namaa akka dogoggoru badiisatti akka goru itti hime. Hewaanis duraan iyyuu biqiltuun kun ishee gojomaasisee waan dharraasiseef nyaachuu waan filattuuf amma seexanni erga akkasittiin jedhe isheenis muka sanarraa cirattee hin nyaatte. Abbaan manaas yeroo dhufutti hin kenniteefi. Achumaan lamaan isaaniiyyuu duraan ulfina Waaqayyoo keessa kan jiran qullaa ta'uudhaan walii isaanii baqachuu Waaqayyoo duraayis dhokachuutti hin darbani. Jalqaba utuu kun hin raawwatin Addaamii fi Hewaan Waaqayyoo wajjiniin walitti dhufeenyi isaanii hariiroon isaan qaban akka dhalli abbaa ofiititti dhiyaattudha malee akka Waaqayyoof namni walitti dhiyaatu miti. Sababni isaa isaanis kan beekan Waaqayyoo qofadha. Amma garuu sagaleen alaa dhufe tokko isaan dogoggorse. Kanatti aansuudhaan Waaqayyoos immoo yeroo hundumayyuu isaan wajjiniin haasa'uu waan amaleeffateef yeroo dhaama san keessa adeemaa dhufetti Addaamii fi Hewaan hin jiran. Eessa jirta jedhee yeroo inni isa gaafatetti Addaam qullaa ta'uudhaan akka isa jalaa dhokate itti hime. Waaqayyoos immoo akka inni abboommii sana cabsee muka sanarraa nyaatee qullaa ta'e waan hubateef akkasittiin jedhe. Waaqayyoo dubbii isaatiif waan of eeggatuuf murtii jalqaba murteesse sana isa lafa kaa'e sana gara murteessutti adeeme. Seexannis akka hojii isaatitti bofichi hin abaarame. Hewaanis abaarsa isheedhaaf ta'u hin fudhatte. Addaamis abaarsa isaaf ta'u hin fudhate. Isaan hundumtuu akka hojii isaaniitti dheekkamsa isaanii fudhatanii ilmoon namaa yeroo jalqabaatiif jannata keessaa gadi hin baafame. Waaqayyo garuu akkuma isaan qullaa ta'anitti isaan dhiisee utuu hin taane ilmoo namaatiif jaalalli inni qabu daangaa kan hin qabne waan ta'eef horii achi keessa jiran yookiis immoo bineensa irraa gogaa baasuudhaan akka isaan qullaa isaanii dhokfataniif isaanitti uwwise. Kun immoo kan nu hubachiisu Waaqayyo jaalalli dhala namaa ittiin jaalate jaalala bara baraatii fi jaalala homaan iyyuu hin daangeffamne, jaalalli Waaqayyo ilmoo namaa jaalate daangaa akka inni hin qabne nu hubachiisa. Egaa Waaqayyo yeroo kana akkasittiin dhala namaa dhiisee utuu hin taane kakuu tokko ofiisaarra dhaabatee kakate. Innis seera uumamaa boqonnaa 3:15 irratti akkas jechuudhaan Waaqayyo kakuu gale ilmaan namaatiif. Innis akkasittiin jedhe, ani siif dubartii gidduu sanyii isheetiif sanyii kee gidduus diinummaa nan buusa. Inni mataa kee hin buruqsaa, atis koomeesaa in iddita jechuudhaan Waaqayyo ofiisaarra dhaabatee ilmoo namaatiif kakuu gale. Egaa inni sanyii dubartittii irraa dhalatee mataa bofichaa dhidhiitu kun eenyu jennee yoo ilaalle Yesuus Kiristoosidha. Yeroo jalqabaatiifis lafti inni itti kakatamee seera uumamaa boqonnaa 3:15 afaan raajotaatiin utuu hin taane afaan Waaqayyootiin Addaamii fi Hewaaniif kakatame. Ilmoo namaatiifis kakatame. Kanumatti aansuudhaan waggoonni miliyoonni hedduun erga darbaniin booda immoo namni Waaqayyoo raajiin Bala'aaq ammas Waaqayyoo hafuura isaatti erguudhaan akka inni raajii dubbatu taasise. Innis akkas jedhee raaje, ani isa nan argaa garuu amma miti, isa nan ilaala garuu dhiyoo miti. Urjiin Yaaqoob keessaa asin ba'a, uleen mootummaa Israa'el keessaas in ka'a. Gaggeessitoota warra Mo'aab in buruqsa, mataa ilmaan isheetu hundumaas in caccabsa jechuudhaan seera lakkoofsaa boqonnaa 24 lakkoofsa 17 irratti in raajame.
Ammas waggoonni hedduun utuma lakkaawamaa dhufanii Waaqayyo raajota hedduudhaan karaa raajota hedduu waa'ee ilma isaa kana waa'ee furiin achi as ba'u kana utuma dubbatu jaarraa hedduun ammas lakkaawame. Ammas namni Waaqayyo Isaayyaas raajichi akkas jechuudhaan macaafa isaa keessaa boqonnaa 9 irratti in raaje lakkoofsa 6 dhaqnee dubbifannu akkana jedha. Raajiin inni raaje kun akka waan amma ta'e jirutti dubbate garuu raajichi wanta gara fuulduraatti ta'uudha. Innis akkas jechuudhaan raaje mucaan nuuf dhalateera ilmis nuuf kennameera humni mootummaa isaa gatiittii isaa irra jira. Maqaan isaa Gorsaa Dinqii Waaqayyo Jabaa Abbaa Bara Baraa Hangaba Nagaa jedhama jedhee asitti raajii dubbate. Guddinni mootummaa isaatii fi guddinni nagaa isaatii dhuma hin qabu. Inni teessoo Daawitiif mootummaa isaa irratti hin mo'a. Isa inni ijaaras firdiidhaaf qajeelummaadhaan hamma bara baraatti isa in eega. Hinaaffaan Waaqayyo Gooftaa maccaa kana hin godha jechuudhaan garbichi Waaqayyo Isaayyaas lafa kanatti raajii dubbate. Waaqayyo ammas waa'ee ilma isaa kana dubbachuu hin dhiisne. Yesuus Kiristoos akka dhufee dhalatu afaan raajota hedduudhaan macaafa qulqulluu keessatti dubbatamaa ture. Waaqayyo kallattii garaagaraatiin waa'ee dhalachuu ilma isaa, waa'ee furiin addunyaadhaaf ta'uu dhalootatti dubbachaa ture. Ammas namni Waaqayyo Mikiyaas raajichi macaafa isaa keessatti akkas jechuudhaan raajii dubbate. Macaafa Mikiyaas raajichaa boqonnaa 5 lakkoofsa 2 irra dhaqnee dubbifannee akkas jedha. Ati immoo yaa mandara Beetlehem Efraataa mandaroota Yihuudaa irraa gurguddoota keessaa ati ishee xinnoodha. Israa'eliin kan mo'u tokko si keessaa anaaf hin ba'a. Hundeen isaa si keessaa ba'uuf jirus kan bara durii kan bara baraati jechuudhaan raajichi Mikiyaasis raajii dubbate. Kan hundumaa kan dubbate Waaqayyo hafuura isaatiin karaa raajotaa dhimma itti ba'uudhaan kakuu kana irra deddeebuudhaan Waaqayyo ilma namaatiif kakuu gale. Oduuwwan itti aanan. Egaa Waaqayyo ilma isaa kana akka dhalatu baroota hedduudhaaf erga kakuu galee boodatti kakuun kun waggoota 800-900 akkasuma immoo seera uumamaa keessatti kan barreeffame yoo ilaalle waggoota miiliyoonota hedduudhaan booda gara raawwitti dhufe. Innis Wangeela Luqaas boqonnaa 2 dhaqnee dubbifannee akkas jedha. Yeroo sanatti mootummaan warra Roomaa keessa kan jiraatan hundinuu akka caafamaniif Agoost mooticha biraa abboomiin hin ba'e. Caafamuun namaa kun isa jalqabaa ture. Innis bara Qarniwoos Sooriyaatti abbaa biyyaa turetti ta'e. Kanaaf namni hundinuu adduma addaan of caafsisuudhaaf gara mandara kutaa biyyatti dhalatee dhaqe. Yoosef sanyii mooticha Daawit keessa waan tureef Galiiladhaa mandara Naazireetii ba'ee Yihuudaa keessaa Beetlehem mandara Daawit ga'e. Kaadhima isaa Maariyaam wajjin caafamuudhaaf dhaqe. Isheen immoo ulfa turte. Beetlehem otoo jiraniis yeroon Maariyaamitti deessu ga'e hangafa ilma ishee deessee lafa bultii karaa deemtutti iddoo hin arganne waan turaniif wayyaa itti martee siree horiin keessaa nyaaturra ciibsitee jechuudhaan iddoo kanatti sagaleen kun nu hubachiisa. Kana dura garuu durbi Maariyaam jedhamtu tokko jirti turte. Achitti immoo ergamaan Gabri'eel itti mul'achuudhaan akka ishiin ilma deessu itti dubbate. Isheenis dubbii ergamaa kanaa yeroo jalqabaatiif yoo mormiteeyyuu dhumarra garuu amantee waan fudhatteef Yesuus Kiristoos akka isheerraa dhalatu misiraachoo dhageessee turte. Kunis akkuma Waaqayyoo afaan raajotaatiin dubbate akkuma Gabri'eel ergamicha itti erguudhaan Maariyaamitti dubbate yeroo isaa eeggate Yesuus Kiristoos foon uffachuudhaan hafuura qulqulluudhaan garaa Maariyaam keessa in bule. Innis yeroon dhalachuu isaa yeroo ga'u yeroon mul'achuu isaa yeroo ga'utti akka addunyaa guutuutti Agoostos qeesicha biraa murtiin wayii ni darbe. Innis akkas jechuudhaan murtee dabarse. Namoonni hundumtinuu gara Yerusaalem dhaqanii akka caafaman sabni akka lakkaawamu ajaja dabarse. Egaa iddoo kanatti dubbiin kun dubbii waa'ee mootichaa miti. Waaqayyo ilma isaa gara addunyaatti baasuudhaaf yeroo jedhu lafa kanarratti mul'isuuf yeroo jedhutti saba hundumaa walitti sassaabuudhaan bakka sabni hundi walitti sassaabamee jirutti ilmi isaa kunis hin mul'ate. Innis namni hundumtuu caafamuudhaaf yeroo deemetti Yoosef Maariyaam kaadhima isaa waan taateef wajjiniin caafamuudhaaf gara Yerusaalemitti ol ba'ani. Inni kunis immoo Beetlehem iddoo itti waa'een raajicha Mikiyaas raajicha boqonnaa 5 lakkoofsa 2 irratti dubbatame iddoo itti raawwatedha. Bakka kanatti karaa utuma deemanuu lafa bultii waan argataniif iddoo waan dhabaniif iddoo itti horiin siree isaan irraa nyaatan irratti Yesuus Kiristoos dhalate. Yesuus Kiristoos samaayii irratti ulfinaan marfamee utuma jiru ifa ulfina isaa keessa utuma jiraatu ilmaan namaatiif
ulfina isaa gatee foon uffachuudhaan gara biyya lafaa kanaa dhufe. Innis sababa cubbuu Addaam irraa achi as dhufe ilmoo namaa mancaasee bittaa seexanaa jalatti isaan galche jalaa baasuudhaaf ulfina isaa gatuudhaan siree horiin irraa nyaatu irratti dhalate. Biyyi lafaa Yesuus Kiristoosiif iddoo hin kennine. Yesuus yeroo dhalate sanatti saba hedduu keessatti yaa dhalatuyyuu malee akkuma nama kamiititti dhalate jedhamee bira darbame malee ulfinni isaaf ta'e tokkollee hin jiru. Maariyaamis ilma ishee hangafa isa kakuun bara hedduu ittiin eegamaa ture hin deesse. Lafti Maariyaam ilma ishee isa hangafaa itti deesse immoo Beetlehem mandara Efaartaa yeroo ta'u macaafa Mikiyaas raajichaa boqonnaa 5:2 irratti kan dubbatame in raawwatame. Innis maal jedhe? Ati immoo yaa mandara Beetlehem Efraataa mandara Yihuudaa warra gurguddoota keessaa ati ishee xinnoodha. Israa'eliin kan mo'u tokko si keessaa anaaf hin ba'a. Hundeen isa si keessaa ba'uu jiruu immoo kan bara baraa kan duriiti jedhee inni dubbatame lafa kanatti hin raawwatame. Sababni caafamuu kanaatis Waaqayyoorraan waan dhufedha malee mooticharraan kan dhufe miti. Waaqayyoo ilma isaa achi as baasuudhaaf yeroo jedhutti saba hundumaa walitti sassaabuudhaan achitti ilmi isaa bakka sabni hundi walitti sassaabametti dhalachuudhaan yeroo jalqabaatiif kakuun Waaqayyo abbaan ilmoo namaatiif galaa ture in raawwatame. Kana irratti yeroo sana tiksitoonni mandara sana keessaa hoolota tiksan ni jiru turani. Ergamaan Waaqayyoos isaanitti mul'achuudhaan wangeela Luqaas boqonnaa 2 irra dubbii jiru isaanitti dubbate. Boqonnaa 2:8 dhaqxanii ol dubbifattan akkas jedha. Tiksitoonni tokko immoo naannaa sana bakkeetti halkan darbee dammaqanii hoolota isaanii in eegu turan. Ergamaan Waaqayyoo dingata isaan dura dhaabbatee ifni surraa gooftichaas naannoo isaanitti ibse. Kana irratti isaan na'anii guddaa sodaatanii ergamichi garuu hin sodaatinaa. Kunoo ni misiraachoo gammachuu guddaa isinittan hima kunis saba hundumaaf kan ta'udha. Har'a mandara Daawititti fayyisaan isiniif dhalateera. Inni immoo Kiristoos goofticha. Milikinni isaa immoo kana mucaan wayyaan itti maramee siree horiin keessaa nyaatu irra ciisu in argitu isaaniin jedhe. Jechumaanis kuutata ergamoota Waaqayyoo keessaa baay'een ergamicha wajjiniin in turanii jedha. Egaa lafa kanatti Waaqayyoo kakuu waggoota hedduuf miliyoona hedduudhaaf dubbatamaa ture gurraan kan dhaga'an akka isaan argan akka isaan gammadan ergamaan Waaqayyoo samii irraa itti mul'achuudhaan kuutata ergamootaa wajjiniin misiraachoo itti hime. Isaanis waan ergamaan isaaniin jedhe kana laaluu yeroo dhaqan iyyuu akkuma ergamaan isaaniin jedhe mucichi siree horiin irraa nyaatu irraa ciisee argame. Maal kana duwwaa dharee dhalachuun Yesuus Kiristoos warra baha fagoo warra urjii lakkaan birattiyyuu utuu isaan urjii lakkaanii urjiin isaanitti mul'ate. Isaanis immoo mootii Yihuudaa ta'ee inni dhalate eessa jechuudhaan urjicha hordofanii bakka Yesuus Kiristoositti dhalate dhaqani. Kana irratti Yerusaalem guutuun in raafamte. Mootichi Herodoosis in raafame. Sababni raafamuu isaa immoo inni abbaa irree waan ta'eef mootichi dhalateera yeroo jedhan mootiin aangoon irraa fudhachuudhaaf dhalate kun kamii kan jedhu in raafame. Israa'el guutuunis Yerusaalem magaalli isaa guutuun mooticha wajjiniin in raafame. Warri baha fagootii dhufan kunis immoo bakka Yesuus Kiristoositti dhalate yeroo ga'u urjichi isaanitti agarsiisuudhaaf hin dhaabate. Isaanis immoo ol lixanii Yesuus Kiristoos mucaa xiqqaa ta'e utuma jiruu in sagadaniif. Waaqayyoo yeroo jalqabaatiif warra tiksitootaa warra gaddeebi'anii jiranitti waa'ee dhalachuu waa'ee furiin mul'achuu ergamaa isaatiin isaanitti mul'ise. Isa lammaffaa irratti immoo beektota warra ofiin jedhan urjii kan lakkaa'an akka isaan dhufanii isaaf sagadan taasise. Kun immoo kan inni ibsu warri gurguddoonnis warri xixinnoonis Yesuus Kiristoosiif akka sagadan warri immoo biyya lafaa irratti gaddeebi'anii jiran jalqaba akka ta'an kan mul'isu yoo ta'u akkuma kanaan tiksitoonni kun jalqaba irratti misiraachoo kana warra himaniif warra dhaga'an ta'anii. Kana irratti Herodoos mootichi warra baha fagoodhaa dhufan warra baha sagala sanaan maalittiin jedhe gara kootti deebi'aati koottaa anis akkan isaaf sagaduuf anatti himaa isaaniin jedhe. Sabni suni garuu waan hafuura qulqulluudhaan abjuutti sodaachifamaniif karaa ittiin dhufan utuu hin taane karaa biraa jijjiirratanii gara biyyatti dhufaniitti deebi'anii. Herodoos mootichi garuu ammas seexanni ari'annaa ilmoo namaatiif qabuu fi Yesuus Kiristoosiif finciluu hin dhiisne. Herodoos mootichi seexanni isa keessa galuudhaan ammas
akka inni Yesuus Kiristoosin ari'atu murtoo dabarse. Kunis immoo Heroodis mootichi murtoon inni fudhate ijoollee waggaa 2 fi waggaa 2 gadii kan ta'an dhiira kan ta'an akka fixaman yookiis akka isaan du'an ajaja baase. Garuu immoo Waaqayyo ilmi isaa yeroo ofii isaatii jedhetti malee akka inni hin duune waan barbaadeef abjuutti Yoosefitti mul'achuudhaan ka'ii gara Gibxiitti godaanittiin jechuudhaan Yoosefin abjuutti mul'ate. Yoosefis ilma isaa kana fudhachuudhaan haadha isaa wajjiniin gara Gibxiitti godaane. Heroodis immoo Yesuus ajjeesuudhaaf jedhee ijoollota waggaa 2 gadii hunda isaanii dugugee hin fixe. Garuu immoo Yesuus Kiristoos achi keessa hin jiru. Sababni kana ta'uu isaatis Yesuus kan inni dhufe yeroo suma dhalatee yeroo du'uuf otoo hin taane waan hojjechuu qabu baay'ee waan jiraniif Waaqayyo abjuutti Yoosefitti dubbachuudhaan akka isaan jalaa miliqan taasise. Heroodis mootichis inni jalqaba irratti Yesuusin ari'achaa ture. Guyyaa tokko ulfina Waaqayyoof ta'uu qabu ofii isaatii waan fudhateef ergamaan Waaqayyoo isa dha'e. Innis raamma'ee hin du'e. Kana irratti ammas Waaqayyoo ergamaa isaa ergee gara Yoosefitti erguudhaan ka'i warri lubbuu mucichaa barbaadan waan du'aniif haadha isaatii fi mucaa fudhadhu gara Yerusaalemitti deebii ittiin jechuudhaan Waaqayyoo abjuutti isatti dubbate. Yoosefis akkuma abboomame akkuma isatti dubbatame gochuudhaan ilma isaa fudhachuudhaan gara Yerusaalemitti in deebi'e. Egaa Yesuus Kiristoos ayyaananis namummaadhanis guddachaa hin adeeme. Barri Yesuus Kiristoos lafa kanarra jiraate waggaa 33 walakkaa yeroo ta'u Yesuus Kiristoos yeroo dhalatetti akkuma nama kamii akkuma daa'ima kamii ergamaa abboomamaa haadha isaaf maatii isaatiif ergamaa akkuma guddate. Garuu yeroo mul'achuu isaa yeroo ga'etti guyyaa 40 fi halkan 40 qoramuudhaan seexana isa ilmoo namaa irraa aangoo fuudhee aboo harka galche sana ittiin mormuudhaan lafa onaa irratti seexanaan wal'aansoo qabuudhaan yeroo jalqabaatiif qoramuudhaan seexana mo'achuu danda'eera. Innis kan inni ittiin mo'ate sagalee Waaqayyoo yeroo ta'u haalli inni itti seexanni isa qoree fi haalli itti Addaam ittiin qorame wal fakkaatadha. Innis Addaam yeroo jalqaba qoramee kufee waa'ee nyaatatiif waan Waaqayyoo hin nyaatin ittiin jire nyaachuudhaan abboommii Waaqayyoo cabsuudhaan kufe. Seexannis immoo haaluma kana fakkaatuun Yesuus Kiristoos yeroo inni guyyaa 40 fi halkan 40 beela'etti gara isaa dhufuudhaan akkasittiin jedhe, ati dhuguma ilma Waaqayyoo yoo taate dhagaa kana buddeen godhii ittiin jedhe. Yesuus Kiristoos immoo akkasittiin jechuudhaan deebiseefi namni nyaata qofaan jiraata miti sagalee Waaqayyootiin malee ittiin jedhe. Seexanni kaayyoon isaa kan inni qabatee gara Yesuus Kiristoos dhufe Addaamin waan kuffiseef amma immoo furii waan dhufeef harkana Yesuusin kufe taanaan Yesuus kufe taanaan addunyaan kun furii biraa waan hin qabneef harka isaa jalatti galfachuu waan barbaadeef abboommin Waaqayyoo immoo dhagaa irratti caafamee waan jiruuf innis Yesuus Kiristoosin akkuma Addaam sana se'ee kuffisuudhaaf yeroo dhufu Yesuus Kiristoos immoo waan beekuuf caaffataan itti deebisee seexana yeroo jalqabaatiif aboo isaa irraa isa kuffise. Maal kana qofaree seexanni ammas abdii kutatee hin dhiisne Yesuus Kiristoosin gara fiixee mana qulqullummaa irratti ol baasuudhaan achirraa gad of darbadhu ittiin jedhe. Innis immoo dubbii sagalee Waaqayyootiin isa gowwoomsuu barbaade. Yesuus Kiristoos garuu seexanichumayyuu isatu uume waan ta'eef isaaf gowwoomfamuu hin dandeenye. Innis akkas jedhee deebiseefi Waaqayyo goofticha gar malee hin eeggatin ittiin jechuudhaan ammas dhukaasa hamaa seexanatti dhukaasuudhaan of fuulduraa ari'e. Seexanni ammas kana qofaan hin dhiise utuu hin taane Yesuus Kiristoosin kara gaara gubbaarratti ol baasuudhaan biyya lafaa amma libsuu ijaatti itti mul'isee akkasittiin jedhe, anaaf lafa dhooftee yoo sagaddee wanta lafa kanarratti agartu hundumaa siifan kenna ittiin jechuudhaan yeroo lammaffaadhaaf ammas ulfina Waaqayyoo kajeele. Jalqabarratti iddoo Waaqayyoo fudhachuudhaaf Waaqayyoo finciluudhaan Waaqayyoon gad darbatamee lafa kanarratti dhufee gooftummaa ilmaan namootaa qaban irraa fudhatee aboo isaan irraa isaan kuffisee garba isaan godhate. Ammas si'a lammaffaa Yesuusin yeroo argu akka inni lafa dha'ee sagaduuf isa gaafate. Yesuus immoo harkana dubbii cimaa isatti dubbate. Waaqayyo goofticha kee qofaaf sagadi jedhamee kan jirus caafameera. Seexanni arga koo duraa turi jechuudhaan yeroo dhumaa fi yeroo jalqabaaf yeroo dhumaatiif aboo isaa irraa ammas isa darbate. Akka seexanni ka'uu hin dandeenyetti aboo isaa iddoo sanatti fuudhee ilmaan namootaatiif deebise. Seexanni abbaan sobaa inni dubbii sobaa qabatee adeemu yeroo dhumaatiif Yesuus Kiristoosin hin qaane. Haleluuyaa. Egaa waa'ee dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoositiin ilaalchisee dubbiin ani qabu kanumadha. Waaqayyoo ilmoo namaa akka inni jaallatu kanarratti ilaaluun nama hin rakkisu. Kana jechuun yeroo ammaa kana biyyi
guutummaa addunyaa kanaa keessatti olaantummaa qabdu biyya Ameerikaadha. Kana jechuun immoo Ameerikaan kan ishiin bulaa jirtu bittaa pirezidaantii jalatti bulaa waan jirtuuf sirna pirezidaantiitii waan bultuuf pirezidaantiin Ameerikaadha gara biyya keenya Itoophiyaa dhufee ganda tokko bulchuudhaan dubbiin kun wal fakkaata. Yesuus Kiristoosis ulfina isaatiin marfamee ergamoota hedduudhaan saba hundumaan utuu waaqeffamu ilmoo namaa isa seexanni garba godhatee itti taphatu bilisoomsuudhaaf ulfina isaa gatee foon uffatee gara biyya lafaa anaa fi isiniif jecha dhufe. Kun immoo jaalalli Waaqayyoo ilmoo namaatiif qabu agam akka ta'e nutti mul'isa. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3:16 irra kan jiru akkas jedha. Waaqayyo akkasitti tokkicha ilma isaa amma kennuufitti biyya lafaa jaalate. Kunis immoo kan isatti amanan hundumtinuu jireenya bara baraa argataniif malee haa badaniif miti jechuudhaan sagaleen kun dubbata. Waaqayyo jaalala. Jaalala isaas immoo kan inni mul'ise ilma isaa nuuf kennuudhaan. Waaqayyo ilma lama yookiis sadii qaba miti. Tokkicha qabu sanuma fuudhee biyya lafaaf kenne. Kunis immoo ilmoon namaa akka baduuf otoo hin taane cubbuu achi as dhufaa Addaamiin ilmoo namaa laaqe sana dhaloota irraa qulqulleessuudhaaf furii ilmaan namootaa isa qofa waan ta'eef dabarsee kennuudhaan jaalala isaa mul'ise. Ilmaan badanii turanis gara ofii isaatti deebise. Egaa oduun guyyaa irraatiif qabu asuma irratti raawwatama.